odeeffannoo maddeen alaatii argannetti yoon darbu Real Madrid fi Vinicius Junior gidduutti wal dhabdeen uumame jechuudhaan dubbiin ijoon gara Spain dhagameera. Lammiin Brazil Junior waliigaltee hanga bara 2027tti Real Madrid waliin kan inni qabu ganna kana garuu waliigaltee haaraa hanga bara 2030tti akka mallatteessan jalqaba waliigalameeti kan inni ture. haa ta'uti waliigalteen Real Madrid taphataa kana haaraa ganna kana mallatteessuudhaaf waadaa galee fi dabalataan mindaasaa akka ol guddisuu fi kan Kylian Mbappé irra caalchisee isaaf kaffaluudhaaf waadaa galeeti ture. amma garuu rakkoo faayinaansii na mudatee waan ta'eef Kylian Mbappé caalchisee siif hin kaffaluu hin danda'u jedheera jechuudhaan miidiyaaleen Spain kan gabaasaa jiranii kun Vinicius Junior Real Madrid gadi lakkisuu danda'a jechuudhaan gabaasaa kan jiru. miidiyaaleen kunneen Vinicius Junior waliigaltee kanaanii jalqaba hanga bara 2030tti yoo mallatteessu waggaatti yuuroo miiliyoona 30 onnachiiftu dabalatee akka isaaf kennan waadaa galamee ture. amma garuu kana hin dandeenyu jedhan jechuudhaan kan himamaatiin jiru. The Athletic akka jedhutti Vinicius Junior kilaboota Saawudii Arabiyaatirraa maallaqa guddaa isaaf dhiyaate Real Madrid keessa turuu filatee kan inni dide waliigaltee kanaan hanga yuuroo miiliyoona 30 dabalataan Kylian Mbappé irra caalchifnee siif kaffalla jedhamee ture. amma garuu waadaan kun diigame Junior fi Real Madrid wal dhabdeen isaanii cimuu danda'a jechuudhaan gabaafamaa jira. Arsenal waliigaltee taphataa dargaggeessaa Ethan Nwanery dheeressuudhaaf itti dhiyaateera jedhameera. taphataa umrii 18 kana bara darbee bakka Bukaayoo Saakaatti yeroo inni miidhametti taphataa kanatti fayyadamaatiin ture. Arsenal tajaajilaas ture goolis galchaadha. kilaboonni jajjaboon Premier League England taphataa kana ni barbaadu jedhameera. keessumattuu ammoo Chelsea taphaticha mallatteessifachuuf Arsenal irraa barbaada. waliigaltee waggaa tokko qofatu Arsenal waliin isaaf hanga bara 2026tti Etaanuweeriin amma Arsenal dhimma kana xumuruudhaaf taphaticha waliin mari'ataa akka jiruu fi adeemsi waliigaltee isaanillee haala gaariirra akka jirudha. Arsenal taphataa kana sarara gidduutti keessumattuu Maartin Odegaard waliin fidee gara xinnoo gara fuulduraatti siqsee akka inni taphatu barbaada jedhameera. garuu waliigaltee kana keessatti yeroo taphaa gahaa na barbaachisedhe akka hin morminee fi komii akka hin kaafanne waliin dubbataa jiru. taphattoota haaraas fidataa jira waan ta'eef Arsenal deeggartoonni Crystal Palace gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaadhaa irratti mormii dhageessisan istaadiyeemii Selhurst Parkitti bahuudhaan mormii kanaanii seenaa kilabichaatiin yeroo jalqabaaf waancaa maqaa qabu isa jabaa jedhame waancaa FA England Manchester City mo'achuudhaan injifachuun ni yaadatama. Crystal Palace kanaanis karaa qaxxaamuraatiin hirmaannaa liiga Awurooppaa kan inni argatee ture Crystal Palace. haa ta'uuti amma immoo gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaadhaa hirmaannaa Crystal Palace liiga Awurooppaadhaa kana kuffisuun gara konferensi liiga Awurooppaatti akka gadi bu'u taasisuun isaa ni beekama. torbee darbe keessa murteen kun kan inni murtaa'e gara konferensi liiga Awurooppaatti kan gadi bu'e. sababni gadi bu'u kan immoo liiga Awurooppaatti irraa gara konferensi liiga Awurooppaatti gadi bu'u Crystal Palace abbaan qabeenya kilaba Crystal Palace akkasuma immoo kan kilaba France Olympique Lyon abbaa qabeenyaa tokkoon hoogganamu. kilaboonni kunneen lamaanii seera kanaan akkaataa gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaatiin jechuudha. kilaboonni abbootii qabeenyaa tokkoon hoogganaman kilaboonni garaagaraa gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaadhaa dorgommii qopheessu tokko irratti hirmaachuu hin danda'ani. kana jechuun kilaboonni abbaa qabeenyaa tokkoon hoogganaman lama Champions League Awurooppaa irratti yookaan ammoo liiga Awurooppaa akkasuma immoo Conference League Awurooppaa irratti abbaa qabeenyaa tokkoon hoogganamanii kilaboonni lama hirmaachuu akka hin dandeenye gamtaan kubbaa miilaa seera isaa keessatti kan inni kana dhoorku. kanarraa ka'uudhaan Olympique Lyon fi Crystal Palace abbaa qabeenyaa tokkoon kan isaan hoogganamanii kun isaaniif danqaa akka ta'edha. kanarraa jalqaba Olympique Lyon liigii Firaansi keessaa haqamee gara liigii lammaffaatti gadi bu'uun carraa isaaniif bal'isa jedhamaatiin ture. oliyyannoodhaan sana booda Olympique Lyon gara liigii biyyaatti deebi'uudhaan akkasuma immoo hirmaannaa liigii Awurooppaa isaa kan inni eegsifate. kunis ta'ee garuu deeggartoonni Crystal Palace murteen kun akka isaan muufachiisedha. haqa hin qabu haqummaa dhabeessa jechuudhaan istaadiyeemii Selhurst Parkitti ba'anii kan isaan mormii isaanii yookaan sagalee isaanii dhageessifatanii gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaadhaa Crystal Palace dhimma kana dursee hanga eebila darbeetti jechuudha akka xumuratu kan isaanitti himaateen ture. garuu lafarra harkifachuudhaan wal qabatee hanga eebila tokkootti abbaa qabeenyaa kilabichaa kana akka gurguruuf waliigalamee ture dhaabbata biyya
Ameerikaa tokko waliin haa ta'uutii hanga eebila tokkotti xumuruudha qabu bara 2021 eebila tokkotti qooda abbaa qabeenyummaa kan Crystal Palace keessaa qabu kana gurguruudhaan Crystal Palace liiga Awurooppaa irratti akka hirmaachuu danda'u dursanii akka isaan mirkaneessaniifidha. haa ta'uutii osoo hin mirkaneessin yookaan hin xumurin akka hafeedha. Crystal Palace garuu nuti guyyaa jedhame guyyaa xumuraa kanatti dhimma nurraa eegamu qooda abbaa qabeenyummaa kana akka nurraa raawwatamu waan hundumaa xumurree itti kennineera. Mana galmee itti dogongora uumameen keenyan osoo hin ta'in gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaadhaa achuma yeroo dhimma kana xumuruudhaaf turretti mana galmeetti dogongora uumameen alatti dogongora keenyaa miti jechuudhaan Crystal Palace kan ofirraa marme kanarraa ka'uudhaan mana murtii jibbaata ispoortii addunyaa kaasitti akka oliyyatuudha kan eegamu. Crystal Palace nuti guyyaa xumuraa waan nurraa eegamu hundumaa raawwannee eegatiin turre yeroo darbe kan nu jedhan nu osoo hin taane tariitii mana galmeetti. Kanaaf ammoo gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaadhaa daba Crystal Palace irratti raawwate nurraa kaasuu qaba jechuudhaan keessumattuu barreeffamoota garaagaraa kan gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaadhaa mormu kan isaan qabatanii ba'anii. Kanaan dura kilaboonni akka Manchester City faani Jeroona faan Champions League Awurooppaa irratti yeroo hirmaatu abbaatii qabeenyaa kan garee abbootii Manchester City tiin isaan qabanii kilaboonni France dabalatee kilaboota baay'eedha kan Manchester City waliin wal qabatu. Kanaan wal qabatee yeroo garaagaraatti mormiin ka'aadhaa ture. Adeemsa keessa garuu haala isaan itti walii galan irratti Manchester Citynis akkasuma Jeroonanis Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuun isaanii yaadatama. Deeggartoonni Crystal Palace dhimma kana mormanii tariitii oliyyataniiru mana murtii jibbaata ispoortii addunyaa kaasitti isaaniif ni dhagama kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Kan isaan iyyatan abbootii qabeenyaa tokkoon hoogganamnee dorgommii wal fakkaataa irratti hirmaannaa osoo hin taane guyyaa jedhametti murtee nurraa eegamu nuti raawwanneera dogongora gamtaa kubbaa miilaatiin Awurooppaatiin akka raawwatame nuti dorgommiin ala taane jechuudhaan bakka isaanii Nottingham Forestitu bu'a jedhameeti kan inni eegamu. Leicester City leenjisaa haaraa qacareera. Championshipii Ingilaanditti kan gadi bu'e shaampiyooniin Premier League Ingilaandi bara 2015-16 Leicester City erga liigicha keessaa gadi bu'ee booda leenjisaa kilabichaa Ruud van Nistelrooy hojiirraa kaasuun isaa ni beekama. Amma leenjisaa duraanii Cross Park Rangers Martin Fuente qacareera. Leenjisaa ganna 43 lammii Spain kana Leicester City waggoota 3 dhufanii fi Championshipii Ingilaanditti kilabicha akka leenjisuu fi waggoota kanneen keessatti gara Premier League'itti deebisanii akka ol guddisanii fi waadaa itti kennee kan qacare. Keessumattuu Leicester City Championship'itti gadi bu'uudhaan ala waggoottan lamaan darbanitti leenjistoota dhaabbii waggaa lama keessatti jaaffaa qacaruu isaati. Leenjistoota waliin hidhata akka hin qabneef leenjistootaaf illee teessoon isaanii tasgabbii akka hin kennine kan namatti agarsiisudha. Amma garuu Martin Fuente Leicester City gara Premier League Ingilaanditti deebisee nu guddisaa kan jedhu egaa hojii jabaa isaan eeggatu akka ta'edha. Waggoota 3 dhufaniifis leenjisaa ta'uudhaan kan inni qacarame. West Ham United ammoo taphataa lammii Senegal El Hadji Malik Dioufin qacaree mallatteessifateera. Slavia Praga irraa kan inni mallatteessifatee taphataa ganna 20 kana West Ham waliigaltee waggaa dheeratiin paawundii miiliyoona 19 akka mallatteessifateedha kan himame. Miseensa taphattoota garee biyyaalessaa Senegal yeroo garee biyyaalessaa Ingilaandii waliin tapha michoomaa taphatanii yeroo jalqabaatiif injifatan irratti taphataan kun miseensa ta'uudhaan taphattoota taphataman keessaa isa tokko ture. Hadji Diouf garee Graham Potteriin durfamuuf waliin hojjechuudhaaf filannoo isaa godhatee gara West Ham akka dhufeedha kan himame. Kilaba Slavia Praga irraa filannoon koo baay'ee ture. Kilaboonni baay'een akka isaaniif mallatteessu ana gaafataatiin turan. Premier League England keessa taphachuun ammoo abjuu kilaboo taphattoota baay'eeti ture. Keessumattuu ammoo Graham Potter waliin West Ham keessatti hojjechuuf barbaadeen garana dhufe jechuudhaan taphataan kun kan inni dubbate. Slavia Pragaan liigii biyyattii kan biyya kan Cheek yeroo injifatetti taphattoota murteessoo ta'an keessaa isa tokkodha. Taphataa isaarra ittisaa ta'e bara darbe goolii 7 galcheera. Taphataan kun darbee hamma taphataa isaarra fuulduraa tokko galchuutti dhiyaata. Gooliin inni galche goolii 7 taphataa isaarra ittisaa ta'uudhaan amma West Ham waliin morkataa jabaa akka taanu sadarkaa kana caalaa West Ham waliin akka fooyyessinu abdiin qaba jechuudhaan ergaa deeggartoota West Ham United dabarseera. Taphataan ganna 20 lammiin Senegal El Hadji Diouf jechuudha kaleessa erga waliigaltee isaa mallatteesseetiin booda Arsenal ammoo waliigaltee Victor Yokereshin
ammas akka abdiirraan kutannee fi saffisiisaa akka jiruudha gabaasaaleen kan himanii hooggantoonni kilaboota lamaanii ammas guyyoota itti aanan wal arganii waliin dubbachuudhaaf akka beellamatanii dhimma kana xumura itti taasisuudhaaf akka hojjetaa jiranidha akka himamaatiin jirutti dhimmi jalqaba gara London hooggansi gara Sporting Lisbon dhufe ka warra Arsenal waliin wal argee dhimma jijjiirraa maallaqaa irratti osoo waliin galiin hafuun isaa ni yaadatama hanga yuuroo miliyoona 63 akka Arsenal dhiyeesse kana irratti ammoo Sporting Lisbon akka dideedha yoo xinnaate hanga yuuroo miliyoona 70 sana keessa ammoo ga'umsa taphataa kanaa ilaalame yuuroo miliyoona 10 irratti akka dabalamu barbaada jedhamaatiin ture Sporting Lisbon taphataa sara fuulduraatti goolii hedduu galchuudhaan goottan sadeen darbanitti sadarkaa Awuroopaatti jalqabarra ture kana Arsenal rakkoo sara fuulduraa qabu furuudhaaf irra deddeebiin gaafataatiin ture ammas abdii irraa akka hin kutatinidha inumaayyuu amma kilaboonni lamaan hamma danda'ame Arsenalis maallaqa dabalee taphataa kana mallatteessifachuudhaaf yaadaa jira jedhameera Arsenal taphataa sara fuulduraa hin qabu jedhamuudhaan baroottan darban koomatamaatiin ture isa dura Benjamin Sheshko mallatteessifachuuf yeroo garagaraatti Sporting Lisbon waliin dubbataadhaan ture Sporting Lisbon osoo hin taane RB Leipzig waliin jechuu kooti amma garuu taphataa kanarraa Arsenal abdii kutatee inumaayyuu Benjamin Sheshko gara Saudi Arabiyaa deema jedhamaatiin kan odeeffamaatiin jiru Darwin Nunes ammoo Liverpool waliin akka adda ba'u eegamaatiin jira jedhamaatiin jira taphataan lammii Uruguay fi sara fuulduraa Liverpool kuni gara Napoli imaluudhaaf yeroo garagaraatti maqaan isaa kaafamaatiin ture kaleessa galgala garuu warri Napoliin kana booda Darwin Nunesin hin barbaannu jechuudha Liverpool fi akka ergaa dabarsanidha kan himamaatiin jiru bakka Darwin Nunes taphataa nubu arganneera Lorenzo Lucasin Udineseerra mallatteessifanneerra yookaan arganneerra jechuudhaan Napoliin kana booda Darwin Nunesin hin barbaadu jedheera kanaaf kana booda qubannaan Darwin Nunes kilaboota Saudi Arabiyaa akka ta'uudha kan eegamu ifatti ganna kana Liverpool keessaa baa jedhameera kanarraa ka'uudhaan Liverpool kaleessarraa eegalee daran sochii taphattoota fuulduraa haaraa barbaaduu cimsee itti fufeera Alexander Isaaqiin Newcastle irraa mallatteessifachuu paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 isarraa barbaadamu kaffaluudhaaf yookaan ammoo Hugo Ekitike kan Newcastle United barbaadu Eintracht Frankfurt irraa Liverpool mallatteessifachuuf hojii cimaa akka eegaleedha paawundii miliyoona 85 barbaadamaa jedhamaara Hugo Ekitike yoo ta'uu baate ammoo filannoo biraatis qabateera Liverpool Oli Watkins Aston Villa irraa mallatteessifachuudhaaf Liverpool filannoo godhatee hojjetaa akka Daily Mail kan ganni gabaase Oli Watkins bara darbe Premier League Englandin goolii 16 galchee kubbaa 8 hiriyoota isaatiif mijeessee kenneera Arsenalin barbaadamaa kan ture taphataan kun waliigalteen Aston Villa waliin qabu ammoo bara 2028 kan inni xumuramu waggoota 5 darbanitti Aston Villa keessatti taphataan kun yoo xinnaate waggaatti goolii 10 sana ol galchuudhaan taphataa gahumsa qabu ta'uusaa waggoottan darban kan inni mirkaneessee dabalataan Hani Wiisallee maqaan isaa Liverpool waliin ka'aadha jira Liverpool egaa ganna kana taphataa sara fuulduraa bituun dirqama akka itti ta'edha kan gabaafamaatiin jiru Darwin Nunesin alatti Luis Diaz illee kilaba kana gadi lakkisuu akka fedha qabuudha Bayern Munich maallaqa hanga paawundii miliyoona 85 taphataa kanaaf kan dhiyeessoo ta'e immoo Liverpool taphataa kana gurguruudhaaf akka dirqamuudha gidduutti qophiidha isin biraan geenya keessumattuu seenaa taphataa teenisa dirreedha Yaanik seenaa irratti Diinaas Bashir qophiidha qopheesse qaba dhaggeeffannee walitti jedhu Yannick Sinner kan Wimbledon dabalatee dorgommii Grand Slam yeroo afuraffaaf injifatus shaampiyoonii Wimbledon kan itti ta'e kana garuu addatti dinqisiifateera. Taphataan teenisa dirree ganna 23 lammii Itilii Yannick Sinner sababa injifannoo Wimbledon addatti dinqisiifateef qophii keenyan simbiraan geenya. And here they come, and this is the reception for the men's singles final at Wimbledon 2025. dorgommii teenisa dirree Wimbledon bara kanaatiin dhiiraan Yannick Sinner dubaraan ammoo Iga Swiatek shaampiyoonii ta'aniin taphataan qaxalee lammii Itilii Yannick Sinner dorgommii kanaan dura sababa qoricha humna dabalataa fayyadame jedhameen adabamee ture. Yannick Sinner tapha xumuraa dorgommii Wimbledon irratti dorgomaa isaa lammii Spain Carlos Alcaraz injifachuun shaampiyoonii ta'e. Tapha xumuraa dura Iga Swiatek waliin dhimma adabamuu keenyaa irratti haasaa ture kan jedhe Yannick Sinner isheenis miira kiyya fakkaatu qabdi ture.
erga injifannee booda gammachuu kennaa waloonis ibsannee jirra jedheen. Bara 2024 yeroo qorannoo darbuu dadhaban adabbiin cimaan irratti darbuu danda'a jedhamee sodaatamee ture. Inumaayyuu yoo xiqqaate waggaa tokko amma lama ta'uu danda'a jedhamus booda garuu qorichi isaan fayyadaman kan humna dabalu osoo hin ta'in osoo hin beekamin qoricha dhibee biraa fudhatan akka ta'e beekame. Dhimma adabbii isaa gara mana murtii jibbaata ispoortii addunyaa kaas kan geesse Yannick Sinner waliyyannoon isaa fudhatama argachuun innis irra deebiin qoratame dawaan fudhate gowwoomsuuf akka hin taanee fi qorichi sun humna wayituu akka hin daballe ibsame. Gorsaan waliigalaa waadaa Rose Wenzwell bu'aa qorannoo Yannick Sinner yoo ibsan kun dhimma qoricha sammuu nama hadochuu irraa maayilii miiliyoona tokko fagaatee ture jechuun BBC Sportitti himanii. Yeroof adabbiin Yannick Sinner irratti darbe xiinsammuu isaa miidhuu danda'a kan jedhan gorsaan kun bara 2021 irraa eegalee dhimmoonni akkasii 67 furmaata argachuus himanii jiru. Taphataan qaxaleen teenisa dirree gana 23 Yannick Sinner amma addunyaarraa teenisa dirreetiin sadarkaa jalqabaarra jira. Yannick Sinner shaampiyoonii dorgommii Grand Slam yeroo 4 yoo ta'u Wimbledon garuu yeroo duraatiif mo'ate. Injifannoo Wimbledon booda gammachuun kun addaa jedheen. Yannick Sinner ji'oota 3 dorgommii irraa dhorkamee ture. Boodarra oliyyannoo mana murtii jibbaata ispoortii addunyaatti galfachuun adabbiin isaarraa ka'e. Barana ammoo seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf shaampiyoonii dorgommii Grand Slam Wimbledon ta'uun dinqisiifatame. Yannick Sinner is a set away from redemption. Sinner leads by 2 sets to 1. After what? Injifannoo Yannick Sinner booda ejensiin qorichaa humna dabalataa itilii taateen Yannick Sinner mudate biyya isaanii keessatti xiyyeeffannoon qorichaa humna dabalataa akka cimu taasisuu fi kun ammoo taphattoota hedduuf barnoota ta'uu beekse. Taphattoonni lamaanuu Yannick Sinnerii fi Iga Swiatek dhimma isaanii karaa seeraan yeroo gabaabaa keessatti furuun injifannoo galmeessaniif sababa ta'uu seere. Shaampiyooniin Grand Slam yeroo 24 lammiin Sarbiyaa Novak Djokovic yoo taphataa cimaa taatu abbaa seeraa cimaa qabaachuu qabda. Kanaaf ragaan isaanii baggammaddanii jedhe. Djokovic dabaluun waldaan taphattoota profeeshinaala teenisa dirree caasaa jabaa qabaachuu dhabuun taphattoota hedduu miidheera jechuunis waldicha qeeqeera. Lammiin Speen Rafael Nadal Yannick Sinner guutumatti qulqulluu ture jedhe. Shaampiyooniin Grand Slam yeroo 3 Stan Wawrinka qulqullina ispoortiif hojiin guddaa hojjetamu akka dubbate. Tapha namoonni hedduu jaallatanii fi daawwatanidha. Ofitti amanamummaa taphattootaa fi yaaddoo ogeessotaa hir'isuuf dambiiwwan jiran fooyya'uu akka qabus ibsamee jira. Mandara xiqqoo Dolomites jedhamtu kaaba Itiliitti kan dhalate taphataan teenisa dirree Yannick Sinner dhiiraanis ta'ee dubaraan dorgomaa jalqabaa lammii Itilii dorgommii teenisaa Wimbledon mo'ateera. Yannick Sinner maatii afaan Jarmanii dubbatan keessatti guddate. Inni cimanii hojjechuu maatii isaarraa akka barate dubbata. Maatiin koo yeroo hundaa ni hojjetu kana isaaniif nan jaaladha jedha. Jireenya koo keessatti jedha Yannick Sinner barsiisonni koo maatii kootii isaan akkaan cimee hojjedhuuf hamilee naaf ta'aniin akkaataan guddina kootii sadarkaa ammarra jiruuf nagaheera jedha. Maatii gaarii keessatti guddadhe kan jedhu Yannick Sinner yeroo baay'ee waan dhabde caalaa waan qabdu irratti yoo xiyyeeffatte ni milkooftaa jedha. Yannick Sinner sababa gara teenisa dirreetti ni dubbata. Yannick Sinner umrii isaa waggaa 13 dura gosa ispoortii cabbira shololaachuu dorgomaa ture. Waggaa 13 booda dorgommii kana guutumatti dhiisee gara teenisaatti galeen. Yannick Sinner tapha cabbirraa yoo dogoggora tokko hojjette dorgommicha keessaa hafuu dandeessa injifachuu hin dandeessu. Teenisni garuu faallaa kanaati. Kanaaf gara teenisaatti dhufuu filadhee jedha. Naamusaa fi aadaa hojii gaarii maatii isaarraa dhaaluu kan himu Yannick Sinner fuulduraaf milkaa'ina guddaa galmeessuuf karoora akka qabus dubbateera. Sinner takes his piece of Wimbledon history. What